Ashi. Mana kopi bari. Karena dia bisa tu naherunta. Naherunta. Sorry tu kiyya. Ikut. Tahu Dewi bo. Hello, ashama obboleewwan kiyya didittiin dhuftee jirti harraka qophii addaatiin jechuudha. Qophii addaa kana yoo isin hunduu haga dhumaatti akka ittiin bohaartan abdiin qaba jechuudha. Mitiire abdiin qaba jechuudha. Qophiin har'aa kun maalidha? Itaalem haadha manaa kiyya waliin jechuudha. Oga walagarree waggaa lama ta'ee jira. Waggaa lama. Kanaafuu waggaa lamaan kana akkamitti kabaja? Didittiin wanta shaggaa wayii yaaddaka maalidha? Decorationii duuba nagartaa akka dimlaayiti billichi jechaa jira. Feenyaan illee akka wixirxirri goonee jira. Haadha manaa kiyya bashannansiisuu qaba ijoollee kaa. Bashannansiisuu qabna. Isin hunduu jechuudha. Warreen ilaaltan isin hunduu wal bashannansiisuu qabdanii. Addaan babbannee jira. Nan beekaa maaliif baddinaan jettanii nan beekaa argaa keenaan jettanii nan beekan. Dhiifama naa godhaa wanta hundaafuu. Rakkoo adda addaa jira, dalagaa adda addaa irraan ture jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana haga dhummaa waliin bashannannaa waliin bohaarra isin hunduu haga dhumaan na hordofaa. Mitiidha? Ayyee baay'ee isa jaalladha obboleessa kiyya kana wanna biraas hin jirchau. Ashamaa kabajamtoota hordoftoota didaatiyu. Egaa akkuma agartanii waggaa lammaffaa har'aati Solomooniin ani qopheesse kana fakkaata. Akayin jira yoon koshoroon illee jira wanti injooriin illee jira akkuma agartaa jirtan baay'ee gammadnee jirra. Itaalem isinittan agarsiisa. Itaalem illee ni jirti ilaalaa kaa wanti hunduu qophaa'ee jira jechuudha. Akkuma agartan waayiniin illee jira kooka wanti dhabame hin jiru obboleewwan kiyya. Baga nun gahee baga nun jedha baga isin hin gahe nun jedha baay'ee gammadnee jirra. Keekiin akkuma beekamu ilaalaa kaa aniversary jedhama gaayoon. Aniversary jechuun maal jechuudha? Aniversary jechuun dhiiraaf dubartii ta'anii ta'u jechuudha. Osoo waliin jiraachaa jiranuu jechuudha. Waggaa tokko waggaa lama waggaa sadi yoo waliin kabajan inni sun aniversary jedhama. Anniversary 2 years yookaan immoo diifi Itaalem jechuun diidaa fi Itaalem. Egaa kana kottaa nyaannaa wanta baay'eetu jira. Egaa akka kana fakkaata. Egaa ogaa har'a jechuudha Itaalem waliin waggaa lamaan har'aati kan wal agarree. Waggaa lama guunnee jirra. Baay'ee gammannee jirra. Baay'ee gammadee tan jira obboleewwan kiyya har'a. Warri nyaata tana beektan mee injoorii jedhama. Tarakaa obboleewwan kiyya amma Itaalem haati manaatiyya baay'ee akkuma agartan nu cinaa jirti. Nu fuulduraa jirti. Mee akkamitti yaada kennutti mee gammaddee jirtaa? Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata waaqa. Arra waggaa lamaffaa keenya baay'ee gammanneerra. Eenyu argate waggaa lamaffaa? Shaanqattiidha diditti. Waggaa lamaan arra didaa wajjin wal barree amma jaalala kana fakkaatu keessa jirra. Waggaa lamaffaa keenya gaara kana fakkaata. Kanaafuu baay'ee gammaddee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf gammadeera. Baga singee baga waliin gee jechaa jira. Warri nu jaalattan immoo baga singee nun jedha baay'een sinin jaaladha. Nagaan naa ta'a. Viidiyoon kun namoonni baay'ee ilaaluu qaban jedhee yaada.
متيرة ورين جالتان لايك شيري كومنتي بوجو كيسان نرافتنا وري حراتاتان مو سبسكرايب بوجوس نرافتنا لايتين سابا يجا كيس نورانا يركنا بيفهما لايتين أبليس تولكا كرا سيرموني خينيت حسينو نهردفا قلبي دن هجينو جتنا بولي وكيا سرتنو إلالا تولكا إيش hello kabajamtoota keenya egaa wanta godhamaa jiru kan isin hunduu haga dhumaatti qalbiidhaan nu hordofaa isinin jedha. Esa wayya baga gammaddan obboleewwan kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja akkasii miti akkam jirtanii kabajamtoota keenya aragaa shaaman lakkoofsi waggaa lamaa kun gubachaa jira ingaaka baay'ee gammannee jirra waggaa lama isheetu irraa muramte kotteen ishii irraa muramte waliin haa balleessinu bitiree boleessa baay'ee dasmee dheetan jira waggaa lama dabarsinee jirra as geenyee jirra. Haran ishee arge kaataaleen haran ishee arge waggaa lamaan baranaa jechuudha baay'ee dasmeedhee jira obboleessa kee kanaafuu isheen illee baay'ee gammaddee jirti mee jaalala kana jechuudha ilmaan oromootiif yeroo ammaa namoota baay'ee nu hordofaa jira waan ta'eef isaan hunduu akka nu hordofan hunduu gammachuu keenya akka dhagahan haga dhumaatti akka nu hordofan wanta jennu haa jennu jechuudha. Kanaafuu waliin haa dhaamsinu wanta kana. Tokko lama sadii. Egereen nu haa ga'u. Egereen nu haa ga'u. Egaa bara garee immoo lakkoofsa sadii ta'a jechuudha. Kana beekuu qabda obboleewwan kee baay'een isin jaaladha. Nullee sadii ta'uu dandeenya. Nullee sadii ta'uu dandeenya. Shaamas lakkoofsa sadii ammoo nuyi dura of beekuu qabna kaa sadii uumuu qabna sadii maal jechuudha kana beekuu qabdan tole kara sagantaa keenyatti adeemnu ashi wanni amma waan goonu maalirraa haa jalqabnu keekii muruu qabna miti keekii muruu qabna akkasii keekii murraa isa kana abbaa kiyya wanna kana dura isa wanna dhumoo akkam Ati isa baniti miya qabna miya keessatti egaa goone booda dura kana qamma qabna sooti anatu muramoo siin mura waliin mura malee waliin mura dhiifama obboleewwan kiyya filitti maal beektu waa'ee kana filitti maal beektu waa'ee kana Maalummoo maal miqqanyaan akkana mabraatiin jaraa bade amma fulli keenya hin argamame sunundu ay ampolitu waytaate mabraatiin hin banne garuu moo akkumatti dhiisnu moo akkanumatti bareeda mee akkatti bareeda moo obboleewwan kiyya akkam meeqoo dhiisin bareeda dhiisi tole kaa arrakan yaa gooftaa koo sanundu kayo obboleessa kee jaalaan jira maaduu dhugatee teesse yaa gooftaa koo waggaa lamaan ta'an nu ga'e bara gareen nu ga'e yaa gooftaa koo ijaamtuu nurraa qa'e fayyaa nu kenni ati jaalala namaa nu kenni akkasii mitiidha baay'ee das nu hidhee jira mobaayiliin keessa taabileettiidhaan nu kaasee yaa footoo taabileettiidhaan sinkaasa nu kaasii wanta mobaayilii kiyyaalee soo fideef dafi mobaayilii kiyyaalee akkatti murragaa ilaal mirga duraan bitaa warreen naan jettan mirgaanan muraa jira kaameeraan ogaawanii dhabee booda jechuudha diditti maa bitaadhaan murtaanaan jedhaa kinoo laal mirga laal agartanii mirgaanan muraa jiraa jechuudha. Ibsaan kun akkam ijoollee maamii ooftan itti dawwi itaale murmu ammas itaale murmu murra waliin murra kottu gaa'e hin fidne
akkatti bareede ilaalaa ka. Suuraa kaasudha. Yaa gooftaa koo. Magasiin Akkanatti. Hop. 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 Foto kaasaa jirtaa yaa? Gaasaan jira. Galatoomii. Hayyee. Aynı kesin. Gammachuu bareeda. Amma jechuudha bakka dhibba shanitti mummuun bakka dhibba shanitti. Qoomee taa'igaa. Qabitee atis na gushee anis siin gushee. Obboleewwan koo. Amma nan taatee. Kayetti na gushee malee. Maaloo sammuu yoo guyyaa hojiirra loola waan ta'eef sammuun kee adamsas jedhe. Kittee gurguruu qabnaa eegarooti. Kaameeraa fuulduratti yaadni nan qaanachini. Maal si qaanachaatiin hin beektu kan? Hin beeku dhugaa. Gadi kaameeraa. Kaameeriin eeti. Bareedduu kee akkamitti na jaalattaa? Akkamitti si jaaladhaare? Ade abbaa warqee. Kooti yaala si gorsha. Mee tokko qora. Dhaabee akkamitti bareedate footoo. Sirna footoo nu kaase kaameramaan. Kaameramaan. Jarjarina suuta hin jettanii. Maal suuta dafee nyaata miti? Fiigina. Kaya dubbiin jirtu obboleewwan kee hin haasin nu ga'eegaa. Amma immoo maal barbaadna eebba keessan barbaaddu. Itti fufaayi. Jaalalli keessan akkuma taa guddatu jechaa turre eebbisaa koomentii keessan barbaadna. Baay'ee sin jaalan obboleewwan kiyya. Onnee kiyya hin beektan sun hunduu didhittiin. Ijoollee maabiraatiin kun maaloo akka tufu. Isi bakka naariin. Footoo kana ilaalee kaameraan sirriidha. Ishi si fedha. Barriin darbana eegi. Waa'ee bareeda kee dandandara. Akkamitti bareedate. Bakka. Qabi keekii kee. Maal keekii. Shi galatoomaa. Wayni kana. Qoy wanti kun jecha kan wayni ittiin bannu kan. Inoos jira. Kamidha kana? Ani kana hin danda'u rabbi kinoo. Ooyi dura kana bani. Irraa kaasi. Yeroo beektee jirtiti obboleewwan kiyya amma kara wayiniitti gidduudhaan pooz gochaa addaan kukkunnaat kan viidiyoo riikardii gochaa jirru gammachuu keenya kan isin hunduu jechuudha ittiin gammaduu qabdanii didittiin amma kaa wayinii banuuf taate. Ati didhaa kana yoo banuu baate dhiira. Kana onnu ashkara keessatti. Kinoo. Kana yoo banuu baate diditti. Da. Kinoo. Tokko lama sadi. Laal. Suuta jedhitti naqi malee arafaan nyaachaa jira. Suuta jedhi. Kan jedhamu. Suuta jedhi arafachirraa dhufee kun. Sarpiraayisii wayiitu jira hin beektati kana. Sarpiraayizii maali? Sarpiraayisii wayiitu sii jira. Kanaamoo? Maayimiin. Bakka namni dhungu dhunga.
لا وان قلت يعني تبغى جيك أنا ما نبلش ما بشاني ثم جت تركب تقول ده ما ركوسي ركوكي يعني ما بيقول تبي إيجا كبجمتوتا ديداتيو أكم أرجع جرتن وانت أبى بنجرو بلي وانك يبا إيجا مري تنجرا دوغا وقانا ما قلنا جرا وسوالي اللولين وسوالين تكين وقانا ما قلتو جتو وانتم دوغو تنجرا أنا في يوم أنا كيكاس كسب. كان كنو لما بوسة متى؟ نعم نفهم متى كسب. فانا بوسة ما ليه بوسة ما في ثاني. كروتي فجيت كاري نج. ما أنا بلش أنا أعرف أيوة بوته بقى قدي ما جنة كم كم. لا لك أكمل تنتي أم. أرجويا. كم تشوفان تيفو. Gosh, bareeduuti sanyiiti. Akkan si jaaladhu beektaa miti. Waan namatti kiraasoo godhisa. Egaa amma seremoniin itti aanu jechuudha karaa wayiniitti gaddeebi'e jechuudha obboleewwan keenya taa'e dugda na dhukkuma taa'e haadha uffata beektaa yeroos jedhamti obboleettii keenya dhufanii jiranii maqaan dhuftanii kaameeraa maasika hinkaanaan ni kaameeraa warreen jira obboleewwan kottu yeroos egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yeroos jedhamti waggaa lammaffaadha. Mee akkam mee gammachuusitti dhagahamee baay'ee gammaddee jirtaati. Waasitti dhagahame. Maqaan dhuftaa hin qaanee? Baay'ee natti tolee. Guyyaafuu guyyaa gammachuuti. Eeshi. Anaafis baay'ee gammadee. Bara gammachuu sirrii haa ta'u. Amiin. Kana kaakin olaane sirraa kan barbaadu kan. Eessama? Maalicha? Inde abbaa bulli. Kabajamtoota. Kabajamtoota. Kottu. Asuutti mantaa. Maqaan dhufta lakki bareeda faranjii fakkaata kottaa. Maaloo asumatti natti wayya. Isa kana akkas duka. Wayini keenya haadhuufnu. Kotti dhugi gurbayyo. Sinifillee sinifillee. Obboleewwan kiyya. Obboleewwan kiyya akkuma jira akkuma beekamu sarpiraayisii wayitanii shidhaa kennaa isheen hin dhageenye gurrattan isinitti maa jira waan ta'eefu sarpiraayisii wayita. Maani naafa itti seente baafaan kaamera keessa. Koye ani wannoo iccitii wayitan isaanitti maa jira. Maani reefuun kaan akkatti keessa. Kanaafuu jechuudha isin hunduu qalbiidhaan dhaggeeffadhaa gadhumaatti. Chokoleetii qabaa? Abbaa warraa kee gaafadhu qaba. Hin qaba. Maali? Ishii waan mi'aawu kana jaallattu. Waan mi'aawu kana jaallattu. Ulfajjaa sadi. Maali? Walitti taa'uu qabnu moo akka? Maali? Kaameramaan maal taate qo'achi garuu. Hojiin kiyyaa. Egaa akkamii? Akkana miti. Mujoowwan sulula. Afaan itti dheechi malee akkama. Fituun dandeenya. Foto nukaas foto. Yeroo tokko nukaas kotu hin fittu beektuun mataa bukuuta. Tunimoo galteedha. Ani dhugaatii dhugeen beeku. Akkatti dhugaa dhugeen beeku.
Ni agarree dhugaa. Engadda. Bira digdam shanii. Ara digdam shanii bira takka dhuguu danda'u. Baay'ee gammadee jira amma. Egaa hiriyoota keenyaaf wayinii abuusuufi. Daa'imatti nyaata. Yes ka. Baga singee. Menjadi gato. Ninjatu atman. Ati kamera ke sensen. Iya, bagas ini enak gitu. Mana. Gammachuu takkatti na kufarchiisa. Ani kaameraamaanii akkamitti Gammachuu takkatti na kufarchiisa. Biddeessa ana amma gammadee kan jiru. kaameraamaanii Yeroo kiyyaa gammachuu. Buru kaameraa kaasare. Jechuun maal taate? Footoora. Akkuma beekamu amma fiduufan taa'uun san. Hiriyoonni keenyatti koo kaameraa sodaatanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya akkuma beekamu sarpiraayisii wayii taffide. Sarpiraayisiin as jira. Sarpiraayisii laman ishiidhaaf har'a qopheesse. Wantan ishee jaaladhuuf, wantan ishee kabajuuf sarpiraayisii laman ishee fide. Isin fuuldurattan Kaameraamaanii. sarpiraayisii kana gana. Kaasare kaameraa. Kau sagalee keessan gadi qabaa? Obboleewwan kiyyattan haasa'eera. Sagalee keessan natti hin jeenan jeeqinaa. Na jeeqaa jiran. Kanaafuu sarpiraayisiin as jira. Yoo barbaadan isin mushurroota eeggadaa akka taatan isin shanittanii. Tasliima. Mushurroonni kan eeggadaa sun kana jechuudha. Kootu hin kana. Koi kana ugafinnee booda jechuudha. Kana ugafinnee booda kara mushurroonni eeggadaa jiran sun nagumaa jettan. Mana biraan jettuun hin qaana'inii nama guddaa midhaan nama guddaa tola intala baalchaa jedhamichi. Tole ka. Maali wanni kun? Tanas nasiku. Foto. Wow. Eshi foto ya kan mobaili yaru sitin kasga. Fiti kan deo silkii kee maali maasa sattaati. Masa sata chufa barida. Maali karabinde marka. Ndazil argo. Isa gara kana godu. Akkas godhee kaamericha akkas godhee. Foto koof. Egaa akkuma beekamu viidiyoon asitti hojjetamaa jira. Wanni kun maal fakkaata maali? Sitin kan. Asanundu foto warreen foto qabdan foto na kaasatu jechuudha. Surprise kana caalaa wanna ta'e ishee dhafannu jechuudha. Egaa maal dugdee kuba. Wanni kun maal inni sodaadhaan. Nooni kai. Ija keenye. Ani sodaadhe. Ija kee qabi. Koi, ija kee qabi. Maali? Ija kee qabi. Ija sun. Oga itti agarsiisuu. Koi yeroo tokko. Koi, ija kee qabi. Isaan itti agarsiisa yeroo tokko. Oh. Beektanii? Okay. Akkamitti bari. Irra deebiteetu na heerumtaa. Na heerumtaa. Bareedduu kiyya. Hin kolfan. Irra deebii moo? Wow. Kana kinoo. Qalamatiin dhiyachaaf kaa. La. Kana kinoo obboleewwan kiyya. Baala farxeennaan. Baala farxee. Maa kuchi bidik jettee singamu. Foto. Kan walitti bareedanii.
Dani foto sura. Weshi. Eshi surprise kennan inni lammaffaa immoo kana jechuudha. Obsi maal kana laata? Mabilbicha. Okay, itu bano. Ma jarjar. Ma ko ma na jarjarsa nan jarjara di. Maka bante be amma bante kenni tu. Ifa nan jarjara ya bude wakti. Nan jarjara ifa mana bude. Lebuni shahada. Ega bai ega madera. Bani asmata bani asmati ha banamu bani Nikafat. Bani. Ega. Ya Rusi. Nanti baziyatan bersuatan. Camara vitamin. Ama sheda Oh bite. my god. Surprise. Pa. Akan kita situ. Kana ka boleewwan kiyyaa an surprise lama kennefi isheen immoo jechuudha onne isheen naa kennite. Onne isheen naa kennite boleewwan Kan isa caalu jiru miti. onneen kan caalin jiru nan barbaada garuu baay'ee haa ta'u Si kennure kana. deebisi naa kenni kana bate. Eshi galatoomne kana wanta sitti dhagahame amma yaa wanta sitti dhagahame san ibsuu qabdaa jechuudha. Noratna ulibada. Ta. Egaa Mاشي. barbachuudhaaf harkarraa qalabatiin qabu ture. Amma na hidhameera. Kanaafuu mana hidhaa seentee jirta. Mana hidhaa seentee jirta. kun qalabatii maal jedhama? Qalabatii kaal kidaanii jedhama. Hiikkaasaa baay'ee beeku garuu. Qubeedha. Qubeedha. Garuu beekuu dhifa manaa godha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadeera. Waanan jedhuun qabu. Baay'een gammade. Anillee dhugaa dubbachuudha akkuma beekamu obboleewwan kiyyaa Ogashee waliin jechuudha wal agarree waggaa lama ta'ee jira. Waggaa lama kana keessatti wanti takka nu gidduutti osoo hin uumamin jechuudha as geenyetu jechuudha jaalalaan sagantaa kana dhiyeessineetu jaalalaan jechuudha sarpiraayisii lama yookaan immoo kennaa lama isheef kenneera. Wantan baay'ee ishee jaaladhuuf akkuma agartan akkuma seetti himee osoma ishee ilaaluu jechuudha ishee yaada obboleewwan maali kun jaalala akkanaa obboleewwan maalidha kun kanaafu jaalala kana jechuudha warreen akka keenya feetan rabbi isiniif haa kennu baay'ee gammadeetan jira. Isin hunduu koomentii jalatti jechuudha eebba keessan nan barbaada. Subscribe immoo hin irraanfatinaa laayikii illee hin irraanfatinaa baay'ee gammadeetan jira. Mitiiree bareedduu ko kana isin jedha yerus mee wanti sitti dhagahame kootti gisee tokko. Hiriyoonni keenya hin jiran garuu kaameeraa fuulduratti dhiyaatu. Maaliif akka qaanaan hin beeku ani? Koo sodaachaa jiranii. Egaa gaamummaa gochuun dandeenyu garuu footoo nu kaasaa jiranii kanaaf. Tole. Eshi haa ta'u kwa. Kanan isin jedha obboleewwan kiyya oga viidiyoon riikardii godhamu daqiiqaa 12 ta'ee jira baay'ee isaanitti baay'ata. Daqiiqaa biyaansi daqiiqaa 15. Akkas riikardii goona jira. Wanti jedhamu kanuma. Muuziin kana burtukaan illee keekii nyaannaan jennee egaa kottaa keekii nyaanna maal wanta keenya kana kottaa nyaadhaa buna kottaa dhugaadha. Injoori dheerinna. Ana enjoy ya. Meski
Egaa hordoftoota didaatiyu qophii keenya har'aa asirratti fidnee jirra. Obboleewwan kiyya baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Gammachuu keenya kana isin hunduu jechuudha boru viidiyoo isinifan dhiyeessa. Garuu amma laayivii hin seenna. Isin hunduu bakkuma jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin bira haa ga'u obboleewwan kiyya. Isheen illee naa bareeddee jirti Itaalin. Qubeellaa harkaa ishee dhaabteera. Ammaan booda qubeellaa harkaa jechuudha. Footoo ka'aa jira obboleewwan kiyya. Kanaga footoon ta'aanu irra deebi'ee footoo ta'e. Egaa qubeellaa harkaa kana ishee ta'e manni qabseente ammaan booda Itaalin kan didittiiti gahe mana hidhaa seenseetan jiru. Karchallee seenseetan jira jechuudha. Kana jechuudha. Isin hunduu bakkuma jirtanitti baay'een isin jaaladhaa boo horaa bulaa fayyaa argadhaa umurii dheeraa argadhaa jaalala namaa argadhaa. Aytu ayni leentinay. Maal ta'e? Ay kaameraan ishee laayitii qabee. Kanaafuu kanan isin jedhaa isin hunduu komentii jalatti laayikii fi sabskiraayibii keessan barbaannaa baay'ee isin jaalanna Oromoowwan kiyya bakkuma jirtanitti. Isin jaaladhaa. Nigaa Program keenya akkamitti ilaaltanii jaalattammoo akkamii yaada keessan comment irratti nu ibsaa warri nu jaalattan immoo akkasin godhin sirriin ta'u. Ati dubbii. Ani haasaa hirmaa. Itaalem ati dubbii kee itti fuftu maal wanneen nyaatu maal ilaaltaa? Wanneen nyaatu nuti isa kana kaayi. Maal yoo nama fuulduratti akkatti. Waan sirriin taane. Wanni kun gaariidha. Ani das nan jedhu. Itti fufi. Egaa warri nu jaalattan yaada keessan comment irratti nu barreessaa. Egaa baay'ee isin jaalannaa program keenya isa kana fakkaataa keekii keenya illee murreerraa waan dhugamus dhugnee jirra waan nu kennamus nu kennameera kennaani ani jechuun akka xiyyaannee akka inni waan akka jiru iyyuu beeku ani waan binnee fi dhiifama garuu ani kana bichaatti fakkaatee isa kana akka program kana hojjennu malee waan akkana akka jiru beeku iyyuu baay'ee galatoon baay'ee gammadeera. Galatoon. Ani godha. Nagaan na ta'e. Eegani kiyyallee as jiran garuu kaameraa dura dhiyaachuu hin barbaanne homaa gochuu hin dandeenyu. Ifama godhaaf. Tole ka obboleewwan kiyya. Kan qophii har'aa asumarratti xumurree jirra. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Warreen guyyaaf taatan immoo guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaalanna, baay'ee isin kabajna. Baay'ee isin jaalanna. Horaa bulaa isin jedha, nagaan jedha obboleewwan kiyya.